هو بربادا نون دفولاني أفغانستان نواجهسني ديبيني دو بيانين بيلي سوم سنة غنا سوداتنا OMN gama-gama ariu tunu warra rafnani kana itti fufti ariu miti infitti malee ijoollee tana kijiba isii ummata Oromootti hin geessinu akka OMN itti immoo nama daareektar OMN miti garuu nan beeka ijoolleen fide ijoollee OMN keessa hojjetu nan beeka cuufuu miidiyaa cuufuu miti ijoollee ariu miti odoo biddeetti qabde dhugaa Oromootirra haqa Oromootirra dhugaa Oromoo himurraa guyyaa tokkoof duuban deebi'u OMN kana shakkina in sodaatin ammoo nu akkan tuutaati beeytu boolla baay'ee qabna OMN asii yoo cufan bakka biraatiitti gadhiifna qophii biyyoota hedduu keessatti bannee jirra qees balaayifaa afaan qabuu barbaadaniit warri rabbiif Oromoo jidduu dallaala ta'uu barbaadu OMN irratti isaan interview godhamnaani nu kassasaa jiran haga fedhan haa kassasanii malee oma OMN gaafa Oromoon nurraa cufame jedhe qofa cufata sanii achitti abbaan fedhe wixxifate abbaan fedhe haqifate dhugaa Oromoo itti fufna asii yoo cufan duri beeytanii moggaa asiin asiin buusan achiin bayaa turreemi dhiishuma gara gaggalchita uma rakkoon hin jirtu dhumarratti waa'ee qarshii bakkeen odoo jedhe wayya qarshii yoo isaan deemanii irraa fudhadhaa hin gowwoomina fudhara gibira isin irraa guurame laal birriin isaan deemanii gibira isin irraa guurame ka maqaa keessaniin faranji irraa ergifame ka maqaa keessaniin arabarraa sadaqaan dhufe waan takka waan ofii hojjette hin qabdu hin kijibdi yoo ganzabaan isinitti deeman fudhaa irraa sirritti yoo lafa isinii kennanillee fudhaa irraa hin diina lafa eessa abbaa isiitii fitte tolaa fi gammachuurraa irraa fudhatte kanuma abbaa keetii fudhu irraa garuu ganzabaa jette maallaqaa jette Oromoo irra dhara hojjannaan Oromiyaa irra dhara hojjannaan nu homaa sin goonu rabbiin Oromoo garuu dhikkee sitti kaasa sitti maali nan beeka I know it nama Oromoo miidhe duroomee kabajamee agarre ka salphatee ganda keessa kootii irra ciccittee salphatu malee tokko agarre lafa Oromoo fudhattanii Oromoo irratti daba yoo hojjettan lafeen Oromoo takaleessa caccabtee abbaa isaa hayyeerraa lafatan hambifti guyyaa saafaa si waraanti I know it in ta'a kun isinitti kanan godhinaa kanaan wal qabatee jaraawwan an himu itti naa hima waan tokko ganzaba maallaqa guddaa qaban gadi naqa ganzaba isaan qaban irraa parsantii takkaan hin mo'annaru yoo isaan birrii 100 baasan birrii takkaan sanummoo tahannuun ta ergifannu son ta'in tasin rafuunu hin mo'anna caasaa mootummaa diriirsan ittiin haa deeman hin mo'anna jigii alagaa haa yaammatan hin mo'anna dhugaa waan qabnuuf maalsiin jedhan haacee gurguddoon Oromoo goonna abbaa hoomaafaa Ajii Shamsuddin guuteef jaatanii aliifaa bariisoo dukkaalee fixaa sayida sanfaa maalsiin jedhan maaloo kan hin maqaan dhoofne xinnaaf guddaan firaa waa'ee nadhii gammadaa'oo waan dhageesse jira waa'ee dabbassaa guyyoo waan dhageesse jira haacee mallattoo tokkummaa haacee fakkeenya gootummaa haacee siidaa oromummaa ati immoo dabaree kee mee maalitti jirtu jettee na gaafatta akka nutti jirru hin dhageenyee laata galgala gaafa sanaa lubbuun kee erga bahee hin dhageenyee haacee waan Oromoon ta'e Oromiyaan biyyi kee ofiidhama dhugaa kaaniif aannan baate har'as dhiiga boosiqee gaddaa taate ergati deemte haacee naasuu du'a keetiin akka hin taane ta'e xinnaaf guddaan Oromoo daandii irratti ba'e
Gaddaa waxalamee haacee kootuu jedhu